Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Hordoftoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo tokko qabadheetiin kan inni yaade innis appilikeeshinii introo yuutuubii keenyaaf akkamitti hojjechuu akka dandeenyu karaa nutti agarsiisu tokko qabadheetiin kan inni yaade. Kanaaf yuutuubii keenyaaf introo karaa salphaatiin akka hojjennu kan nu taasisu keessaa appilikeeshinii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf Play Store irra deemtaniitu Play Store irraa appilikeeshiniin kun Pixel Flow jedhama. Pixel Flow jettaniitu achirraa buufattu. Kanaaf jalqaba irratti Pixel Flow appilikeeshinii kana ni seenna jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti akkuma argaa jirtan New Template kan jedhu jalatti egaa karakteristiksii garaagaraa qabatee argama. Gara gadiitti akkuma argaa jirtan editor choice maal jedheeti jira waan ta'eef gara gadiillee hoo buunu gaming kan jedhu jalatti geemii keenya yoo geemii ta'e geemii keenyaaf akkasumas teknoolojii yoo ta'e teknoolojiidhaaf energetic logo hoo barbaanne steepii kana deemna jechuudha. Kanaaf teknoolojii kan jedhuuf gaa ani bakka asla teknoolojii kan jedhu kana jalaa karakteristiksii tokko fudhadheetiin logo hojjedhame kan Pixel Flow kanuma jedhu kana fudhanneet tokko hojjennee ilaalla jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kana gaa steepii kana keessatti iskiriiniin keenya akka amma argaa jirtan kanatti nu ba'eeti kan jiru. Kanaaf asirratti play export kan jedhullee hin jira. Iddootti sila change text yookaan immoo iddootti loogoo keenyaaf maqaa nuti barbaannu san galchinu san as keessa ni jira. Kanaaf iddoo kanaanii Abdii Tech jedheetiin galchaa. Kanaaf gara gadiitti gadi hoo buunu present iddoo jedhu kanatti immoo fakkeenyaaf subscribers jenneeti barreessinee ilaalla. Kana booddee gadoo hiiknu change element colors kan jedhu hin jira. Iddoo kana tuqnee hoo ilaalle kalarii sila barreeffama nuti barreessine sanaaf han barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana iddoo sana dikooreeshinii isa jijjiiraa jechuudha. Gadoo hiikne foontii isaatiitu jira. Kanaaf foontii barreeffama keenya sanillee adeemsuma barbaanne as keessaatti gaa tekstii foontii garaagaraa qabutu jira. Foontii kana akkaataa barbaanne saniin foontii barbaanne sanirra gochuu kan dandeenyu nuyi waan ta'eef foontii keenya laalleetu filannaa jechuudha. Kanaaf oonan asirraa ka jijjiire akkuma argaa jirtan kana gara oliitiillee jijjiiraa deema. Kanaaf isa barbaanne sanarra godhattu jechuudha. Achirraa gara gadiitti gadi yoo hiiknu immoo change size and position kan jedhu arganna jechuudha. Kun immoo barreeffama keenya directionii isa jijjiiruu fi karaa barbaannetti tolchuuf nu gargaara waan ta'eef saayizii barreeffama keenya sanaa gara gadii size and position bakka jedhu kanarra arrange godhanna jechuudha. Kunoo asitti akkuma argaa jirtan kana karaa gadii karaa olii akkaataa barbaanneen seentarii keessallee gochuu barbaanne oliiksuu barbaanne waan jedhu sun ishee kanaan akkaataa amma argaa jirtan kana arrange godhanna. Kana booddee egaa introo keenya bifa bareedaa ta'een introo sekondii 10 qabu qopheessuutti kan jirru. Kanaaf wanni nu hafe introo keenya kanaaf sagalee yoo barbaanne appilikeeshinii ofii masaa TikTok irraa akka fudhachuu dandeenyutti yookaan immoo ofiisaa by default nuuf fida waan ta'eef dura backgroundii keenya iddoo sila dark kan jettu kana arroo kana akkuma tuqnee gara gubbaa hoo daballe dukkanaa yoo gad deebisne immoo brightness akka kana nu kenna waan ta'eef adeemsa kanaan goona jechuudha. Kanaaf egaa sagalee yookaan immoo viidiyoo keenya kanaaf sagalee gochuu hoo barbaanne asuma keessa seennetu download from kan jedhu kana keessa
kan barbaanne sagalee barbaanne bannee ilaalaati kan barbaanne irra godhanna. Ani fakkeenyaaf dream kan jedhu kanaan ilaalee bareedaa jechuudha. Kanarra gochuu hin dandeenya. Kanaaf yookaan immoo isin kan barbaadan yoo barbaadan internal storage keessan irraa yookaan immoo asumarraa download gootanii sagalee bareedaa kan ta'e dabaluu ni dandeessu jechuudha. Kanatti arrange gochaa deemuu ni dandeenya. Kanaaf akka kanaan select video resolution kan jedhullee high quality resolution sana filattaniitu export jettanii jechuudha. Kana booddee daqiiqaa muraasa booda video keessan san isinii buusaa jechuudha. Hagasitti eeguu qofa isin eega. San booddee egaan YouTube keessaniif namni kamuu karaa salphaa ta'een Pixel Flow application jedhu kana Play Store irra galee achirraa buufachuudhaan karaa salphaa ta'een intro yookaan immoo seensa viidiyoo isaatiif intro hojjetatee viidiyoo isaa karaa YouTube sana gadhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa adeemsa wajjin turre keessatti haalli silaa ani asii ibse kun ifa yoo kan ta'u ta'ee fi haala san hoo kan jaalattan chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaahi. Haga dhumaatti maatii ta'uu hin dagatinaahi. Wanti biraa immoo wanti silaa akka hojjedhu barbaadan hoo jiraate koomentii jala naa kaa'aayi. Kanaaf haga waliin turretti turtii gaarii qabna ture. Turtii gaarii isiniif hawwaa. Fayyaa ta'a.